ijoollee Oromoo gabrummaan gurguraman Bishoo Jaarsoo Tolosaa Wayyeessaa fi Birillee Bookoo ijoollee Abdii. Uummanni Oromoo seenaa gabrummaa dabarse keessatti miidhaawwan adda addaa fokkisaa dabarseera. Gabrummaan biyya keessaa fi biyya alaarraa ilmaan isaa irratti taasifame godaannisni isaa oolee bubbulus yeroo ammaa kanalleen karaa qorannoowwan seenaa adda addaatiin bahee mul'ataa jira. Shirri irratti xaxames yeroof malee seenaa dhugaa dhoksuu hin dandeenye. Kanaaf agarsiiftuun seenaa ogeeyyiin biyyoota alaa osoo hin hafin baasaa jiranii ijaagurra ummataatiin gahanidha. Ilmaan Oromoo jaarraa 18ffaarraa kaasanii akka loonitti gabaatti baafamanii gurguramaniiru. Akka meeshatti gabaa hedduu dhaabamanii maallaqaan jijjiiramaniiru. Kana seenatu himaafi. Isaan keessaa seenaan Dr. Saandiraa Sheel qorattee baafte kan Bishoo Jaarsoo Tolosaa Wayyeessaa fi Birillee Bookoo isaan tokko. Har'a waa'ee seenaa kanaa waliin kaafnee ilaalla. Kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u. Sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aa akkuma dursinee gurra isin buufne seenaa ijoollee Oromoo gurguramuun biyya abbaa isaaniirraa fageeffamanii jiraachuuf dirqamanii isinii dhiyeessinaa nu waliin turaa. Addunyaa kanarratti waggoota dheeraaf ilmaan namaa hedduun akka re'ee fi hoolatti gabaa baafamuun ilmaan namaan gurguramaniiru. Ilmaan namaatiinis bitamaniiru. Qe'ee fi biyya abbaa isaaniirraa fageeffamuun biyya afaanii fi aadaa isaa hin beekne keessa jiraachuuf dirqamaniiru. Mirgi namummaa isaanii irraa mulqamuun akka meeshaa tajaajilaaf gabaadhaa bitameetti tajaajilaniiru. Akka geejjibaattis ba'aa ulfaataa baataniiru. Akka mallattis tumamaniiru, dararamaniiru. Kun qaama seenaa dhala namaa kan addunyaa tanaati. Sabni Oromoos qooddataa carraa kanaa ta'uu jalaa hin bararamne. Seenaa ijoollee Oromoo kan carraa kanaaf saaxilaman kanneen namoota qoratanii ifatti baasan keessaa barreessituu seenaa lammii Afrikaa kibbaa kan taate Dr. Saandiraa Sheel nama tokko. Seenaan ishiin qorattee baaftes kana. Ganna hedduun dura dubartiin lammii Afrikaa kibbaa Saandiraa Sheel mana kitaabaa Koorii jedhamu keessa kaataaloogii yookiin baafata wabii irratti jecha ijoollee Oromoo jedhu ilaalte. Odeeffannoo jiranis deemtee dubbifte. Seenaa daa'imman Oromoo gabrummaaf gurguramanii ijoolleen kunniin eessa turan, garam dhaqan, horteen isaanii jiru. Egaa akkasiin seenaan ijoollee kanaa himamuu kan eegale. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1888 fi 1889tti humni galaanarraa Biriteen doonii waraanaa HMS Osprey jedhamtu gargaaramuun bidiruuwwan 3 garboota fe'uun gara baha giddugaleessatti geessuun gurguruuf turan to'annoo jala oolchuun garboota achi keessa turan bilisa baasan jetti Dr. Saandiraa Sheel. Lakkoofsi ijoollee Oromoo bidiruuwwan kanneen keessa turanis 204 yogguu ta'u kanneen keessaa ijoolleen Oromoo 64 gara wiirtuu mishiinariitti geeffaman. Garboota kanas iddoo Sheek Otomaa jedhamu kan biyya Yemenitti argamutti geessan. Achi Afrikaa kibbaatti waggoota muraasan boodas ijoollee kanneen keessaa 17 ta'an biyyatti deebi'aniiru. Mishiinaroonni Scottish iddoo Sheek Otomaan jedhamutti argaman tokkoon ijoollee Oromoo 64 kanneen waliin gaafiif deebii tolchan. Dr. Saandiraan dhamaatii waggoota hedduun booda kitaaba mata dureen isaa Children of Hope, The Odyssey of the Oromo Slaves from Ethiopia to South Africa jedhu maxxansitee baafteerti. Hiikan kitaaba jecha kanaas ijoollee abdii imala dheeraa garboota Oromoo Itoophiyaa hanga Afrikaa kibbaa kan jedhu ta'a. Kitaaba kana kitaabota biroo kan seenaa gabrummaa Afrikaa keessattuu kan baha Afrikaa seenessan kaan irraa maaltu adda isa taasisa? Ijoolleen kun eega qabamanii kaasee haga gurguramanii bilisa ba'anitti seenaa jiru nutti hima. Ijoolleen kunniinis Bishoo Jaarsoo, Tolosaa Wayyeessaa fi Birillee Bookoo jedhamu. Dhimee seenaa ijoollee kana sadanii waliin haa ilaallu. Ammas nu waliin tura. Bishoo Jaarsoo gatii boqqolloon gurguramtee barsiistuu taate. Dr. Saandiraa Sheel ijoollee jaallattu keessaa Bishoo Jaarsoo ishee tokko. Wal caalchisuuf natti ulfaatus cimina ishee hedduun dinqisiifadhaa jetti. Bishoon bara 1874 dhalatte. Haati ishee Diingatii jedhamu turan. Abbaa fi haati ishee bara hamaa bara Beeliyyaa jedhamuun beekamu keessa du'an. Erga maatiin ishee du'anii booda garba maatii isaanii nama ture bira jiraachuu eegalte. Barichi hongee cimaan kan itti hammaate waan tureef mandara Gobbuu jedhamtu keessaa nyaata akka bitaniif namicha tokko waliin ergamte. Erga iddoo gabaa gaanii booda namtichi gatii boqqolloon gurguree deebi'e.
daldaltoonni axaarii jedhaman gabaadhaa ishee bitanii gara iddoo walakallaa jalatti argamtu Ancaarroo jedhamutti geessuun daldalaa biraatti gurguran. Daldalaan kunis daldalaa biraa Adaalitti argamutti gurgure. Innis daawwee keessa ba'uun Taajuraa geesse. Taajuraan magaalaa qarqara galaanaa Jibuutitti argamtudha. Bishoo Jaarsoo ijoollee kaan waliin Taajuraatti bidiruurra kaa'anii imala erga jalqabanii booda sagalee dhukaasaa dhaga'an. Achiis bilisa ba'anii gara Yamanitti geeffaman. Boodarras ijoollee Oromoo kaan waliin mishiinaroonni Iskootilaandi gara Afrikaa kibbaatti fudhatanii iddoo jaarmiyaa Laafdaallee jedhamu keessa galchan. Waggoota hedduun booda Laafdaallee keessa barsiistuu taate. Achuma barataa kan ture Frederick nama jedhamutti heerumte. Isaanis walitti ijoollee 4 godhataniiru. Ilmi intala Bishoo Jaarsoo Naviilee Aleksaandar jedhamu namoota bilisummaa Afrikaa kibbaaf qabsaa'an keessaa maqaa guddaa kan qabu ture. Pirezidaantii duraanii biyyattii Neelsen Maandeellaa waliin odola Roobiin irratti waggoota 10f hidhameellee ture. Amma Naviilee lubbuun haa jiraatu dhabu malee Saandiraan isa waliin wal agartee waa'ee akka hoosaa haasa'uu isaanitti hedduu gammaddi. Ilmi Oromoo biraa kan daldaltoota namaatiin gurguramee garba ta'e ammoo Tolosaa Wayyeessaa nama barataa cimaa fi loltuu turedha. Bara 1877tti naannoo Jimmaa iddoo Tibbee jedhamtutti dhalate. Haati isaa Haataatu jedhamu. Abbaan isaa lafa qonnaa bal'aa qabu turan. Akkasumas qotiyyoo 20 fi hoolota 15 qabu turan. Gaaf tokko Tolosaan naannoo qe'ee isaaniitti taphachaa ture. Namoonni 3 Tolosaatti siquun fardatu nu jalaa badee wayii agartee jedhaniin. Innis fardicha akka argee fi garam akka deeme itti hime. Wayita kana Tolosaan jarreen kana shakkeera. Battaluma uffata isaa gogaarraa hojjetame achumatti gatuun fiigichatti kute. Garuu jarreen kana fiigichaan jalaa ba'uu hin dandeenye. Reebanii dhaqqaban. Ukkaamsanii caakkatti galchan. Jarri kun gara iddoo goda waraabessaa jedhamutti geessuun daldaltoota garbaatti gurguran. Achiis daldaltoonni kunneen gara gabaa billootti geessan. Kunis goda waraabessaa irraa adeemsa 7 Achi booda akkuma ijoollee kaanii naggaadota axaariitti gurgurame. Boodarras erga daldaltoota hedduutti gurgurame booda iddoo qarqara galaanaa Araayitoo jedhamutti bidiruun geessan. Tolosaan barataa cimaa ture jetti Saandiraan. Tolosaan waraana Angiloo Boor kan bara 1899 hanga 1902tti godhamerratti gama Biriteen hiriiruun konkolaachisaa ta'uun tajaajileera. Iddoo waraanaa turerraa gara jaarmiyaa itti guddate Laafdaalleetti waa'ee muuxannoo isaa xalayaa barreessaa turuu ni dubbatti Saandiraan. Waraanni namni nama ajjeesuu fardeen dhukaasanii ajjeesuun daran garaasaa hammeessaa akka ture barreessee ture. Achiin boodas Tolosaan gara biyyaatti deebi'uun hojii afaan hiikuu hojjetaa ture. Kanaanis wayita daandiin baaburaa inni jalqabaa Jibuutirraa hanga Finfinneetti ijaarame keessa afaan hiikuun tajaajilaa tureera. Intalti Oromoo biraa ammoo Birillee Bookoo jedhamti. Birilleen intala mootii turte. Bareedina ishii jechaan ibsuun na dhibaa jetti Dr. Saandiraa Sheel. Birillee Bookoo bara 1875tti dhalatte. Haati ishii Turingii jedhamti. Maqaa iddoo dhaloota ishee haa beekuu baattuyyuu malee biyyi koo laga Gibeetti dhiyaataa jetti. Abbaan ishee abbaa qe'ee yookiin chief kan turan yogguu ta'u guddinni lafa qonnaa qaban naanna'anii xumuruuf guyyaa tokko fudhata. Horii baay'ee horsiisu. Mana isaanii keessa garba tokko qabu. Gaaf tokko warri Sidaamaa qe'ee isaanii tasa weeraruun maatii isaanii hunda fudhatan. Achiis mana Sidaamaa tokkotti ji'a tokko erga tursiisan booda gara daldalaa guduruutti geessuun gurguran. Daldalaan kunis garboota hedduu qaba ture. Namtichi kunis Taajuraatti daldaltoota Aadaalitti gurgureen. Achiis ijoollee durbaa 22 fi dhiira 28 waliin bidiruun galaanarra imala eegalan. Imalli isaanii xumuramee qarqara galaanaa wayita ga'uuf jedhan bidiruun Ingilaandi dhukaasa itti bane. Akkuma ta'etti bidiruu isaanii gara lafaatti ol baasanii keessaa baqachuun daggalatti guyyoota 2 dhokatan. Bosona itti baqatan keessaa qabamanii gara magaalaa Hoolidaay jedhamtutti fiduun gurguran. Namni Birillee bite Abbaa Giraanti jedhama. Innis doolaara 175 bitee bilisa baase. Gara giddugala mishiinarii iddoo ijoolleen kaan jiranitti geesse. Birilleen ijoollee gabrummaa bilisa bahanii waliin jiraachaa turan Liiban bultumitti heerumte. Abbaa manaashii fi ijoollee isaanii 2 wajjin biyyatti deebi'an. Liiban erga biyyatti deebi'ee booda galmee jechoota afaan Oromoo afaan Ingilizii irratti hirmaachuun dhugoomseera. Barreessituun kitaaba kanaa Dr. Saandiraa Sheel kan dhugaa ilmaan Oromoo ifa baasuudhaan fira Oromoo taate kun eenyu? Mee waa'ee ishii gabaabsinee haa ilaallu.
Kibba ardii Afrikaa biyya Zimbaabuweetti kan dhalatte Dr. Saandiraa Sheel hojii ishee kan eegalte qorattuu mana kitaabaa keessaa ta'uun yeroo ammaa Yuunivarsiitii Roodis keessa Senior Research Associate Koorii Laayibrarii ta'uun tajaajilaa jirti. Akkuma lammiilee Afrikaa kibbaa hedduu waa'ee Itoophiyaa fi keessattuu waa'ee uummata Oromoo waan hedduu waan hin beeku hin turre kan jettu Saandiraan erga mana kitaabaa Koorii keessatti waa'ee seenaa ijoollee kanaa dubbiste garuu waa'ee saba kanaa baruuf fedhii hedduu horatte. Waa'ee eenyummaa ijoollee kanaa wanti hin beeku hin turre kan jettu Saandiraan waa'ee isaanii waa'ila koon gaafadhee jetti. Innis gabaabumatti seenaa isaanii isheetti hime. Ergasiis waggoota hedduuf xiyyeeffannoo qorannoo ishee dhimmuma seenaa gabrummaa ijoollee Oromoo kanaa gootetti. Manni kitaabaa Koorii kunis galmeen ijoollee kanaa kan keessa kuufamee jirudha. Gara xumura bara 2018ttis kitaaba Children of Hope jedhu maxxansiteerti. Fudhatama gaarii akka argates dubbatti. Kun garuu yeroo hunda miti kan jettu Saandiraan bara 2011 seenan ijoollee kanaa miidiyaa gubbaatti ba'ee hanguma namoonni daran ishee jajjabeessan jiran muraasni ammoo yaada fokkisaa ta'es kennaniifi turan. Garuu isaan kanaaf jedhee imala koo gara fuulduraa hin dhaabu inuman itti fufaa jetti. Dr. Saandiraan seenaa ijoollee kanaa himuu keessatti hayyoota Oromoo fi hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa jiran waliin yeroo yeroon walitti dhufeenya gaarii qabdi. Akka fakkeenyaattis Profeesar Makuriyaa Bulchaa fi Profeesar Muhammad Hassan waliin hojjetteerti. Hojii isaanis irra deddeebi'uu waabeffatteerti. Dr. Saandiraan hortee ijoollee gabroota Oromoo kanneenii qunnamuuf carraa argatteerti. Kunis hedduu akka ishee gammachiisu dubbatti. Bara 2013tti hortee Tolosaa Wayyeessaa kan ta'e Buruuk Tarrafaa jedhamu waliin Ameerikaa Baaltimooritti wal arguu isaanii yaadatti. Guyyaa sana gammachuurraa kan ka'e bu'an ture jetti. Horteen Tolosaa biroon Do'ii Biraanuu jedhamtu bara 2016tti Afrikaa kibbaa Keebbitaawun dhuftee 7 waliin dabarsineerraa jetti. Waa'ee uummata Oromoo namootatti wayitan haasa'u namoonni hedduun eenyu akka ta'an quba hin qaban. Seenaan Oromoo hawaasa addunyaa biratti himamuu irratti callisni dimshaashaa garmalee tureeraa jetti Dr. Saandiraan. Kanaafuu seenaa ijoollee kanaa qorattee gara waltajjiitti fiduun uummanni idil addunyaa waa'ee uummata Oromoo akka beeku gochuu ture fedhiin ishee. Ijoollee kanneen keessaa harki 30 abbaa fi haadha hin qaban ture. Kanaafis sababni inni guddaan beela hamaa seenaa Itoophiyaa keessatti isa hamaa ta'e bara beeliyyaa jedhamu kan bara 1887 irraa eegalee biyyattii darare akka ta'e dubbatti Saandiraan. Bara hamaa kanaanis roobni bara 1887tti caame bara 1892tti irra deebiin roobe. Waggoota 5 guutuuf hongee guddaan lubbuu hedduu balleesse. Ijoollee kana keessaa tokko kan turte Bishoo Jaarsaa waan yaadattu abbaa fi haati ishii dhibee bara sana hongee waliin dhufe sanaan lubbuu dhabuu dubbatti. Kana malees hongee kanaan wal qabatee dhukkuba horii babal'ateen horiin harki 95 ta'u biyyattiirraa dhumuu ragaaleen ni mul'isu. Saandiraan kitaaba kana keessatti seenaa ijoollee kanaa akka gareetti himuu maaliif barbaadde? Saandiraan kitaaba kana keessatti seenaa ijoollee kanaa akka gareetti himuu maaliif barbaadde? Abbaan manaashii qorataa seenaa garbaa kan turan yommuu ta'u qorannoon isaas yeroo hedduu mala baay'ina lakkoofsaa yookiin quantitative historian irratti kan xiyyeeffateedha. Abbaan manaa ishii seenaa ijoollee kanaa wayita ilaalu ijoolleen kunniin hundi afgaaffii wal fakkaataa gaafataman. Ijoollee 64 kanneen namoota 5 gaafiif deebii waliin tolche. Kanneen keessaa 3 namoota afaan Oromoo akka dansaatti haasa'uu beekanidha. Namoota kanneen keessaa namni Gabruu Dastaa jedhaman jireenya ijoollee kanneen keessaa shoora guddaa qaba ture. Abba Gabruun boodarra kantiibaa magaalaa Harar ta'aniiru. Seenaa ijoollee kanaa ija ogeessa seenan wayita ilaalan seenan ijoollee 64 hunduu haga ta'e wal fakkaata. Kanaaf seenaa ijoollee kanneenii tokkoon tokkoon himuu mannaa akkuma waliigalaatti waa'ee seenaa gabrummaa ijoollee Oromoo kanneenii fi gabroota kaan gaanfa Afrikaas himuu qabna jennee jetti ogeettiin kun. Akka gareetti muuxannoo qaban seenaa qooddatan akkaataa keessa dabranii fi kanneen biroo ilaaluun barbaachisaadha. Dookumentiin argame kunis kan adda isa taasisu amma dura seenaa gabrummaa keessatti seenaan ijoollee lakkoofsan hagana gahan iddoo tokkotti argamuu isaati. Kunis gaafilee kanneen akka garaagarummaa ijoollee durbaa fi dhiiraa gidduu jiru akka gareetti ilaaluu isaaniitiin argannoowwan argatan keessaas fakkeenyan innaa kaastu Dr. Saandiraa Sheel ijoolleen durbaa 4 ijoollee moototaa turan.
yookaan ammoo abbootiin isaanii bulchitoota naannichaa turan. Kunis bara sana yoo maatii sooreyyii ta'an irraayis dhuftu yookaan maatiin kee qabeenya hin qaban taanaan carraan gabrummaaf saaxilamuuf qabdu walqixa. Kunis baay'ee akka ishee ajaa'ibsiisee dubbatti Saandiraan. Kitaabni ishii kun gara afaan Oromoo fi afaanota biraatti akka hiikamuufillee nan hojjedha jechuun karoora ishii fuulduraa ibsiteerti Dr. Saandiraa Sheel. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabanne kanumaan xumurraa fayyaa nagaan dhabinaa.